Dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa jennu dhaabbata amantii waaqeffannaa babal'isu, barsiisu, qajeelchu karaa mirgi hordoftoota amantii waaqeffannaa kunis akkaataa ittiin eegamee qixxummaa mirga hordoftoota amantii biroo akka ta'uuf kan gargaaru jechuudha. Dhaabbata yookaan jaarmaya amantii duudhaa uummata Oromoo yookaan amantii uummata gurraacha Afrikaa ganamaa wiirtuu irraa diigame wiirtuu tokko qabu ture wiirtuu tokko irraa diigame waan ta'eef wiirtuu tokkotti giddu galeessummaa tokkotti deebisee ijaaruudhaan amanticha guddisuu fi babal'isuudhaaf jaarmaya kaayeffatee dhaabbatee. Nama uftee jechuun bari nama baragartee barlaal waan kalee Oromoon qabu sana deeffatee waan addunyaa kanaallee beekee waan haaraa guddina jireenya dabalaa fi deemu nama tolchuu fi gochuu danda'u nama uftee gaachiin waan Oromoon kalee jaarraa gadaan bulee san keessa ittiin jiraatu san qofatti deebinee jiraachuu don taane dhaloonni kun isaa guma dhalatu waan haaraa bu'uurri isaa waan toleef bu'uurri isaa waan isa tarkaanfachiisu sammuu isaa banaa qaama isaa cimsaa beekumsa isaa cimsaa waan haaraa tolchuuf waan haaraa uumuudhaaf karaa waan si ta'eef heera warra abbaa Oromoo sun beekumsa warra abbaa Oromoo sun nama jabaa waa gaarii ati akka uumtu si godhu waan ta'eef warra waan akkasitti godhaa deemnu taanaa jechaadha. Aboo namni sadii wayyaa, sadii fayyaa, sadii sanumaa jedhanii bira geessaniiti. Namni sadii wayya, sadii fayya, sadii sanuma jedhan. Abboo gaara kanatti ol deema. Mudhii lafaa hoggaan ga'e wayyaa. Gubbatti ol baanaa fayyaa. Naafaaf sanumaa yaa kamiila qabne wajji qe'ele abboo halkaniin deema addeessi bahee wayya'a bariinaan fayya'a jaamaafoo way arge namoo ija qabu bari'aamile aboo magattaa hadha'aafiin deema argadhu yoo ja'a wayya'a harkaan nageenyaan fayya'a deegaaf sanumaa jedha yookaan dhabaa hadhaan akka nama deega nama hin baafne hojjetachuutu deega nama baasa waliin hin mahimaaqe barachuutu nama godhu waan fi jechuudha. Waan ifiitiitu walitti nama qaba. Wanni barata waan ifiiti bareeddu eegata fi baratte taambaa ichiisaachuun guyyaa keeti. Yaa gurree hoo yaa haleebii hoo eejuree yaa waan beekasi malee hoo. Akkam jirtan hordoftoonni yuutuubii chaanaalii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa. YouTube dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa kan hordofaa jirtu sochii babal'inaa fi guddina amantii waaqeffannaa keessatti qooda akkamii qabdu? Hundaafuu sagantaa keenya irraa kanaan gurmaa'inaa fi hojii wiirtulee amantii waaqeffannaa godinaa waliin kan ilaallu ta'a. Sochii deebi'ee ijaarama amantii waaqeffannaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaan geggeeffamaa jiru kana keessatti qoodni wiirtulee amantii waaqeffannaa maal fakkaata? Dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa wiirtuu amantii waaqeffannaa godinaa meeqarraan ga'eera? Wiirtuun amantii waaqeffannaa akkamitti hundaa'aa deemas? Gaaffilee kanaa fi kana fakkaatanii deebii argattu nu faana turaa jenna. Yaa waan nagaa jirta siifuu nagaa jira kan hundaanirra. Waaqeffannaan amantiidha. Waaqeffattoonni ammoo hordoftoota amantichaati. Waaqeffannaan amantii sirnoota darban keessa uummata gurraacha yookaan Oromoo jalaa sirni isaa cabee fi diigameedha malee amantii duraa kan duudhaa lafaa fi afaan kanaati. Akkasumas amantii dhugaa fi sirriiti malee amantii reefu dhufee baranee miti. Amantiin waaqeffannaa hordoftoota amantichaa akkuma qabdu gaaddisa hordoftoonni amantichaa itti wal ga'anii aadaa
qajeelfamaa fi dhugaa amantichaa baratanii fi barsiisanis ni qabdi. Kana jechuun amantiin waaqeffannaa barnoota mataa ishee, namuusa, safuu, heerotaa fi walumaagalatti waan hawaasa hordofaa amantichaa jireenya mijataa jiraachistu ni qabdi jechuudha. Barnoota kanas gaaddisa dhugaa galma amantii waaqeffannaa jedhamutti barsiifama jechuudha. Galmi amantii waaqeffannaa kan saba Oromoo kan ilmaan Booranaa Baarentuuti. Kanarra darbees kan gurraachota maraati. Beekumsaa fi qaroomina dhugaa jireenya warra kuushiti jechuudha. Kanaan ala galma amantii waaqeffannaa xiqqeessanii garee tokkoon yookaan warra tokkoon fi kan qaalluu tokkoo godhanii ilaaluun dogongora kufaatii alagaan nurraan ga'e ta'uu hubatuun barbaachisaadha. Dhaloonni keenya seenaa sirriis baratee dhugaa sirriitti adda baafatee barateera. Namoonni waan alagaan kalee abboota teenya irraa diiga jala mataa qabattan of duuba deebi'a dantaa dhugaa fi waan abboota teessaniif qabaadhaa jenna. Caalatti ammoo waaqeffannaa fi waaqeffattoota xiqqeessuuf hin yaalina. Keenyas nuuf kabajaa dhaammanna. Yaa nagaa jirta siifuu nagaa jira kan hundaa jira. Gabaabumatti amantii waaqeffannaa gaaddisa dhaloonni itti wal ga'uuf galma amantii waaqeffannaa qabu. Barnoota amantiif barnoota amantii waaqeffannaa duudhaa barnoota warra abbaa Oromoo kan warra Gadaa fi kan gurraachota Afrikaa qabu. Heeronnii fi qajeelfamoonni safuu fi namuusni yookaan eegganni waaqeffattoonni eeggatanii fayyan haqaan, jaalalaan, nageenyanii fi qabeenya waliin itti jiraatan barnoota kana keessa argatu. Kitaabni barraa'ee akka amantii waaqeffannaatti taa'e jiraachuu baatus barnoota fi qajeelfamoota amantichaa kan duudhaa abboota teenyaa jiruu teenya qajeelchu boqonnaa takka lama jennee barree wal barsiisnu qabna. Barnoonni kunis abboota teenya haqni tun biratti hafte irraa barataa fi wal barsiisaa dhufuun dhaloota waaqeffattoota har'as dhaqqabdee jirti. Kana malees amantiin takka akkuma maqaa garagaraa, afaan garagaraa, barnoota garagaraa, qajeelfamoota garagaraa qabdu ayyaantummaa ofii isaanii kan garagaraa qabu, yeroo fi guyyaa garagaraa qabu, mallattoo garagaraa fi waan hedduu garagaraas ni qabu. Kanaaf waaqeffannaanis waan waaqeffattoonni amanan hunda irraa itti milkaa'uuf waan dandeessisu hunda ni qabdi. Qajeelfama amantii isaaniitiin ala qaamni kamuu amantiin kee akkana godhadhu, afaan kanaan ganama yookaan galgala gaggeeffadhuu fi waan biroos jedhee abboomuu hin danda'u hin qabaatullee. Amantiin adeemsa of danda'aa kan ofii qaba. Waan biyya bal'aa wajjin walitti fidu ammoo heera biyyaatu jiras. Amantiin waaqeffannaa itti gaafatamummaa nama barsiisa malee akka dhaba miti. Yaa nagaa jirta siifuu nagaa jira kan hundaa jira. Amantiin nageenya, misooma fi hawaasummaan hawaasa biyyaa wajjin walitti dhufa. Kan kanarraa hafe qaamni biraa akkamitti waaqa kadhatta? Waan kee kami? Yeroo kana waliin gahin barnoota maalii barattu? Akkanatti kadhaa waaqa keetii gaggeeffadhu. Ati dargaggoota baay'atta yookaan jaarsa baay'inaan hin qabduu fi kan kana fakkaatan jedhee gaafatu hin qabaatus. Baratuuf yoo hin ta'initti fi baratuufuu fedhii namoota kaanii hanga hin tuqinitti malee dhimmi amantii namaa keessa galuu hin danda'amu jechuudha. Amantiin kamuu walqixa. Namuu jechaan namaa hima. Gochaan yookaan raawwin ammoo amantii ofii keessa jiran ol qabanii kan biraa gadi qabuun iddoo garagaraa teessoo mootummaa fi miti mootummaa biratti illee ni mul'ata. Dhiibbaan kun ammoo irra caalaa amantii waaqeffannaa irratti ta'aa tureera ni jiras. Waaqeffattoonnis amantii tana bakka kuftee kaasaa waan jirruuf kaan obsaa, kaan uffachaa fi kaan gorsaatuma har'a geenye. Boruu sanga kan beekaa nu miidhullee nu dhiisuttii fi kan wallaalee nu miidhullee hubatee nu dhiisutti qixuma kanaan amantii teenya gaggeeffatu itti jajjabaanna. Yaa nagaa jirta siifuu nagaa jira kan hundaa jira. Heerri biyya keenya maal jedha?
gaaffii jedhuu fi hubannoo heeraa fi seera biyya teenyas daraan hubataa fi qaama dagatullee yaadachiisaa deemna. Amantiin kamuu kun kiyyaa miti otoo hin jedhinii fi baay'ina hordofaa qabaninillee wal osoo hin caalchisin heeran wal qixxeedha. Haa ta'uti waggoota 8 dabarsine kana maal keessa akka dabarre galmoota amantii waaqeffannaa babal'ifne, barnoota amantii waaqeffannaa diriirtinee fi waaqeffannaa tarree amantii biyya tanaatti heeran galmeessisiifne waan jedhuuf waaqa gaditti waaqeffattootatu beeka. Bal'aa isaa bal'ootti itti deebina. Waggoota 8 dabarsine keessa waggoota 5 fi arfan achaanan sagaleen keenya miidiyaa hawaasaas ta'ee sabaahimalee garaagaraa irratti baay'een dhaga'amu. Rakkoon keenyas, hojiin keenyas, barnoonni fi qajeelfamni waaqeffannaas hangas maraa immoo mul'atu ture. Ta'ullee waaqeffannaan hin turre yookaan rakkoon nurra gahaa hin turre jechuu miti. Reefu bakka kufnee kaane. Kanaaf suutuma nu hubatu jechaa fi obsaa, dhoksaa fi gorsaan qaamuma dhimmi ilaallatu dudubbisaa fi kaan ririittataa as geenye. Har'a hoo waggoottan 2 as karaalee miidiyaa hawaasan darbee fi takkaa 2 karaalee miidiyaa tokkoon awwaalcha dhabuu waaqeffattootaa, hidhamuu waaqeffattootaa, galma waaqeffannaa akka hin banamne iddoo tokkotti yeroo dhorkan, galma waaqeffannaa kabaja amantummaa dhorkuun qaamoleen nageenyaa iddoo tokkotti yeroo halkas seenanii waaqeffattoota hidhanii fi kan kana fakkaatan mul'ataa fi dhaga'amuu jalqabeera. Kana malees karaa fuula feesbuukii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaanis rakkoolee kanneen dabalatee barnoota amantichaa, sagantaa amantichaa, safuu fi namuusa waaqeffannaan qabdu hawaasni bal'aan biyyaas akka hubatuuf maxxansuu eegallee jirra. Qaamni dhimmi ilaallatus akka waan jiru hunda quba qabaatuufis miidiyaa hawaasaa kanatti karaa yuutuubii, feesbuukii fi tiwiitarii dhimmi keenya namuufu akka ifu sagantaa keenya fi hojii keenya maxxansuu eegallee jirra. Kana hagana erga jenne sagantaa sochii aadaa fi duudhaa waaqeffannaa keenya har'aatiin akkuma seensa irratti kaafne gurmaa'ina yookaan hundeeffamuu wiirtuu amantii waaqeffannaa godinaa jedhutti isin dabarsinaa nu faana turaa jenna. Ganama dhugaa duudaa, ganama dhugaa duudaa Oromoo. Ganama dhugaa duudaa, ganama dhugaa duudaa Oromoo. Ganama dhugaa duudaa Oromoo. Ganama dhugaa duudaa, ganama dhugaa Oromoo. Nama bilisuu baase, galgala urjiisaa facaase, waaqa yeroo bee hasaase, waamoo jalaa dubaase. Ande chuyo badase majiti nafso kamila yebiyo kara tadila wagayo dolapo robanaga siame wagayo dolapo robanaga siame. Wiirtuu amantii waaqeffannaa godinaa jechuun caasaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa hojii amantii waaqeffannaa sadarkaa godinaatti hojjetuuf ijaaramudha. Kan ijaaramus yeroo galmoon amantii waaqeffannaa godina tokko keessatti 10 fi kana ol ta'edha. Kana malees godina garaagaraa keessa galmoota jiranii fi walitti dhiyeenya qabaniif wiirtuun amantii waaqeffannaa godinaa bulchiinsa amantichaas ta'ee hojii babal'inaa fi guddina amantichaaf akka mijatutti hundaa'uus ni danda'a jechuudha. Hojii guddaan wiirtuu amantii waaqeffannaa godina isaatti hojiin amantii waaqeffannaa akka babal'atu gochuun konyaaleen amantii waaqeffannaa fi galmoota amantii waaqeffannaa godinachi argaman gaggeessuu akka galmoonni amantii waaqeffannaa babal'ataniifis haala mijeessuun hojjetu barnoota amantii waaqeffannaas waaqeffattoonni haalan akka galmoota isaanitti argatan gama kutaa barnootaan barsiisota qindeessuudha. Yawa nagaa jirta siifuu nagaa jira kan hundaa jira. Yeroo ammaa kanatti hojii amantii waaqeffannaa babal'isuu fi guddisuu irratti dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa giddugaloota amantichaa 5 qabu jalatti wiirtulee amantii waaqeffannaa 10 hundeessuu danda'eera. Wiirtulee amantii waaqeffannaa kanaanis hojiin amantii waaqeffannaa akkaataa barbaachisuun galmoota amantii waaqeffannaatti guyyuun akka raawwatamu taasisuu danda'eera. Akkaataan argama wiirtulee amantii waaqeffannaa kunneenis giddugala bahaa jalatti wiirtulee amantii waaqeffannaa godinaa 4, giddugaleessa fi lixatti 3 fi kaabatti ammoo 1dha.
Wiirtuun amantii waaqeffannaa godinaa kunis godina itti hin hundoofnetti galmoonni amantii waaqeffannaa kallattiidhaan giddugaloota dhaabbatichaatiin gaggeeffamu jechuudha. Hundaa'uun wiirtuu amantii waaqeffannaa tokkoo galmoota amantii waaqeffannaa 10 haa ka'u malee wiirtuleen jiran hunduu galmoota baay'inaan gargar ta'e gaggeessaa jiru. Akka fakkeenyattis wiirtuun amantii waaqeffannaa Shawaa Bahaa galmoota 115, wiirtuun Harargee Lixaa galmoota 54, wiirtuun godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee fi Finfinnee galmoota 52 fi wiirtuleen afan kaanis qixuma kanaan wal duraa duuban galmoota hedduu gaggeessaa jiru. Yawa nagaa jirta Siifuu nagaa jira kan hundaa jira Siifuu nagaa jira kan hundaa jira. Waliigala maalummaa wiirtulee amantii waaqeffannaa hanga kana yoo ibsine kallattiidhaan wiirtulee amantii waaqeffannaa giddugaleessaa jalatti argaman sadan irratti xiyyeeffannee sochii babal'inaa fi guddina amantii waaqeffannaa gaggeeffamaa jiru ilaalla. Giddugalli dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa wiirtulee 3 ammaaf gaggeessaa jira. Isaanis wiirtuu amantii waaqeffannaa godinaa kan godina Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee fi Finfinneeti. Yawa nagaa jirta Siifuu nagaa jira kan hundaa jira Siifuu nagaa jira kan hundaa jira. Wiirtuun amantii waaqeffannaa godinaa kan godina Shawaa Kibba Lixaa galmoota amantii waaqeffannaa 27 yoo gaggeessu teessoo wiirtichaas magaalaa Tulluu Boolloo galma amantii waaqeffannaa Tulluu Boollooti. Teessoo wiirtuu godina Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Tulluu Boollooti jechuudha. Aanaa Bachoo magaalaa Tulluu Boolloo keessatti argama. Teessoo wiirtuu godina Shawaa Kibba Lixaa jechuudha. Baay'inni galmoota silaa wiirtuu Shawaa Kibba Lixaa keessa jiranii 27. Yeroo ammaa wiirtuun amantii waaqeffannaa godinaa kan godina Shawaa Kibba Lixaa konyaalee amantii waaqeffannaa 3, konyaa amantii waaqeffannaa Tolee, konyaa amantii waaqeffannaa Tajii fi konyaa amantii waaqeffannaa Bachoo hundeessee gaggeessaa kan jirudha. Akka wiirtuu amantii waaqeffannaa godina Shawaa Kibba Lixaatti galmoonni amantii waaqeffannaa 11 lafa tajaajila galma waaqeffannaa fi iddoo awwaalchaa yookaan ujubaa kanneen qaban yoo ta'an kanneen keessaa muraasni dhuunfaan iddoo galmaa bitatanis jiru. Galmoonni akka Malkaa Irreessaas Gorii, Tulluu Kormaa fi Haroo Lalisee kanneen bitatan yoo ta'u galmoonni akka Tolee, Tulluu Boolloo, Malkaa Tajii, Malkaa Qallachoo fi kanneen fakkaatan ammoo kanneen kennaan bulchiinsa aanaleerraa argatanii. Wiirtichatti sochiin galmoota amantii waaqeffannaa yeroo ammaa kana bifa abdachiisan babal'ataa fi guddataa kan jirudha. Yawa nagaa jirta Siifuu nagaa jira kan hundaa jira Siifuu nagaa jira kan hundaa jira. Wiirtuun amantii waaqeffannaa godinaa kan godina Shawaa Lixaa konyaalee amantii waaqeffannaa 4, konyaa Bargaa, konyaa Jersalafoo, konyaa Amboo fi konyaa Jalduu gaggeessaa kan jiru yoo ta'u galmoota amantii waaqeffannaas 28 gaggeessaa jira. Teessoon wiirtichaas magaalaa Mogor galma amantii waaqeffannaa Malkaa Birrattee yoo ta'u kan lammaffaa ammoo galma Malkaa Qallaa Olonkomiitti argamudha. Wiirtuu amantii waaqeffannaa Shawaa Lixaatti galmoonni 7 lafa tajaajila galma waaqeffannaa yoo argatan iddoo ujubaas galmoonni hanga 4 ta'an horatanii jiru. Galmi Oraamboo, Malkaan Bargaa, Madda Malkaa Hawaasii fi kan kana fakkaatan lafa tajaajila galmaa yoo argatan galmoonni akka Malkaa Qallachaa fi Tulluu Bultumaa fa'aa immoo iddoo ujubaa argataniiru. Akkasumas galmi Malkaa Birrattee iddoo awwaalchaa fi tajaajila galma waaqeffannaatiifis argateera. Waliigalatti galmoonni 10 lafa tajaajila galmaa fi awwaalchaa argataniiru. Wiirtuu hoggaa dhugaa hojii amantii waaqeffannaa sadarkaa godinaatti itti dhiyeenyaan galmoota godina sana keessa jiran qajeelfamaa fi caasaa hojii amantii waaqeffannaa babal'isuu fi hubannoo uummanni Oromoo silaa argachuu qabuu fi bakka kana irraa kuffisan barnoota silaa bakka irraa kuffisatti deebisuu danda'u qixa sirrii ta'e barnoonni gala bira qabuuf caasaan hojii amantii waaqeffannaa sadarkaa wiirtuu kana hojjetaa jechuudha. Amma durallee baay'ee ibsitti kennamaa ture. Warra silaa gartee bakka silaa irraa cabee fi bakka irraa kufe beekee bakka ammoo silaa irraa kufnee fi bakka irraa cabne sanitti deebi'uuf teenyee osoo hin taane raabnee osoo hin taane jireenya dhuunfaa fi faayidaa dhuunfaa garaagaraatiin atamnee osoo hin taane warra halkanii guyyaa tarsiimoo baafatee imaana dhalootaa galmaan ga'u yaataan siin jedha. Yawa nagaa jirta Siifuu nagaa jira kan hundaa jira Siifuu nagaa jira
Wiirtulee amantii waaqeffannaa sadan giddugala giddugaleessaa keessaa wiirtuun amantii waaqeffannaa godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee fi Finfinnee galmoota amantii waaqeffannaa 52 gaggeessa. Wiirtuun kun giddugala biyyaa Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee waan ta'eef galmoonni amantii waaqeffannaa wiirtichaa keessattuu magaalaa Finfinneetti argaman lafa tajaajila galma waaqeffannaan gayyoonatti bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa waan hin arganneef ifaa fi bilisaan amantii ofii gaggeeffachuu irratti rakkoo galma dhabuu daraan hammaataadha. Sababni isaa biraa ammoo mana kiraa aadaa fi duudhaa Oromoo fi afaan Oromoon amantii waaqeffannaatti gaggeeffatuuf namoonni hedduu waan hin feenee fi Oromoon manaa fi iddoo qabus waan keessatti baay'inaan hin argamneefi. Wiirtuun godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee teessoon Buraayyuu galma Malkaa Gafarsaa fi teessoon lammataa ammoo galma Tulluu Ejersaa Finfinnee kutaa Laaftootti argama. Wiirtuun kun konyaalee 6 kan gaggeessu yoo ta'u isaanis konyaa Buraayyuu, konyaa Finfinnee, konyaa Sulultaa, konyaa Sabbataa, konyaa Barrakee fi konyaa Soddoo Daaciti. Galmoota lafa tajaajila galmaa fi lafa awwaalchaa argatan 21 yoo qabu kanneen keessaa konyaa Sulultaa fi Soddoo Daacitti gara galmoota 17tu argate. 5 hafan immoo konyaa Buraayyuutti 2, konyaa Sandaafa fi Sabbataatti tokko yoo ta'u iddoon lafa takkaallee itti dhabne konyaa Finfinneeti jechuudha. Yawa nagaa jirta Siibuu nagaa jira kan hundaa jira Wiirtuun kun waan hedduun walxaxaa ta'ullee sochiin galmoota amantii waaqeffannaa deebisanii ijaaruu, afaan keenya, aadaa fi duudhaa keenya guddisuu jajjabinaan dhaloota haaraan hojjetamaa kan jirudha.